Akkam jirtu hordoftoonni beekumaa miidiyaa har'a fi namoota baay'ee kan ta'e waliin ilaalla. Innis namoota akkamiitu forex tradingii hojjechuu danda'a kan jedhudha. Ani forexii otoo hin jalqabin dura namoota baay'ee professionaalii ta'anii fi maallaqa guddaa kanneen qaban qofatu hojjechuu danda'a jedhee yaada. Garuu amma waan adda ta'e tokko baradheera. Guyyaa irratti namoota akkamiitu forex tradingii irratti milkaa'uu danda'a kan jedhu isiniif qooda. Amma dhumaatti na waliin ta'a. Har'a kan ilaallu gaaffii namoota baay'ee kan ta'e keessumattuu namoota forex tradingii jalqabuuf jedhanii fedha qabaatanii kaamirraa akka jalqabuu qaban maal gochuu akka qabanii kan isaaniif galuu didee kan isaan rakkisaa jiruu fi akkasuma immoo kanneen jalqabanii baay'ee struggle godhaa jiran profitability ta'uu dadhabanii kan immoo adda kutuuf yaadaa kan jiran eega jalqabaniiti kanneen kisaaraa guddaa keessa jiran isaan kanaaf deebii guddaa ta'a jedhee kan yaadudha. Innis kan nu ilaallu gosa lamadha. Isaanis namootni forex tradingii keessatti milkaa'oo ta'anii argaman namoota akkamiidha kan jedhu isa jalqabaa yoo ta'u, inni lammaffaa namootni milkaa'oo hin taane yookaan yeroo hunda forex keessatti duuba kan deebi'an kan adda kutan namoota akkamiidha kan jedhudha. Isaan kana sirriitti adda baasnee yoo ilaalle namoonni jalqabuuf deemtanis maal gochuu akka qabdan beektanii jalqabdu, namoonni immoo jalqabdan struggle godhaa jirtan wantoota dogoggortan yookiin wantoota sirreessuu qabdan adda baasuu qabdu jedhee yaada jechuudha viidiyoo kanarratti. Kanaaf hundi keessan namoonni jalqabuuf yaaddanis kanneen immoo jalqabdan struggle godhaa jirtan viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluutiin wanta guddaa irraa barattu jedhee yaada. Na waliin ta'a. Egaa namoonni baay'een gara forex tradingii gaafa dhufan ilaalcha mataa isaaniidha kan isaan qabatanii dhufani. Namoonni jalqabuuf yaadanis namoonni jalqaban immoo struggle godhaa jiranis ilaalcha mataa isaanii qabataniiti kan isaan gara forex tradingii dhufan. Fakkeenyaaf ilaalcha wal fakkaataa isaan qabatan yoo tokko ilaalle kanneen akka nama sooressa qofatu trade gochuu danda'a jedhanii yaadu. Yeroo baay'ee miidiyaa irratti kan ilaalan namoonni forex tradingiidhaan sooromanii yookiin doolaara baay'ee agarsiisanii miidiyaa irratti sababa ilaalaniif jecha namoota sooressa qofatu trade godha jedhanii ni sodaatu. Lammataan immoo baankii fi kaampaanii qofatu trade irratti hirmaachuu danda'a jedhanii yaadu. Inni kunis immoo jalqaba forex trading yoo ta'u jalqabeen dura beezikii kan jedhamu barachuu qabu. Beezikii irratti wanta itti barachuu qabdu keessaa ni jalqaba. Qaamota akkamiitu forex trading irratti hirmaachuu danda'a kan jedhu waan barataniif jechuudha. Achirratti yoo beezikii kan baratte taate beezikii irratti dirqama qaamota akkamiitu forex trading irratti hirmaachuu qaba kan jedhu barachuun dirqamadha. Innis immoo qaamonni dhuunfaanis namoonni akka keenyaa akka koof akka kee kana forex trading irratti hirmaachuu akka danda'an akkasuma baankoniin kaampaaniin irratti hirmaachuu akka danda'an barattee darbitaa jechuudha beezikii irratti. Inni lammaffaan immoo namoota maatisiidhaan baay'ee cimoo ta'an qofatu forex trading irratti hirmaata jedhaniiti yaadu yeroo jalqabama forex trading irratti hirmaachuu jalqabanii jechuudha. Innis immoo kan isaan akkas jechuu danda'an maarkeetii trading view irratti ilaalanii maarkeetiin gara olittis gara gadiittis saayidii yeroo inni move godhu ilaaluutiin paaternii mataa isaatii yeroo inni uumee socho'u ilaaluutiin kun maatisii na barbaachisa maatisii sirriitti beekuu qaba jedhaniiti forex trading baay'ee sodaatu fageenyatti ilaalanii namoonni baay'een kanafaa sababa sodaataniif adda kutu fa'i. Namoonni kaan immoo jalqabaniiti paaternii isaa ilaalanii understand gochuu dadhabaniiti sodaataniiti kan isaan adda kutan eega jalqabanii illee jechuudha. Kan adda godhu keessaa ilaalcha namoonni qabatanii dhufan keessaa muraasni immoo kan adda godhu keessaa inni tokkoffaan immoo namoonni baay'een gara tradingii gaafa dhufan galgala tokkottan sooroma yookiin immoo guyyaa lama guyyaa sadii booda bakka eegan tradingii hojjedheeti baay'een sooroma jedhaniiti yaadu. Kunis immoo kan ta'u namoota miidiyaa irratti gaafa ilaalanii gaafa isaan doolaara postii godhanii gaafa isaan birrii baay'ee postii godhanii ilaaluutiin ni sossobamu galgala tokkottanis sooressan ta'a jedhaniiti. Even kan hojii jalqabanii of harkaa qaban kan adda kutaan illee hin jiru. Sababa forex jalqabaniif jechuudha. Utuu tokko profitable hin ta'in sababa forex jalqabaniif qofa galgala tokkottan sooroma yookiin immoo guyyaa lama guyyaa sadii ji'a tokko boodan sooroma jedhanii hojii isaanii kan adda kutanii manatti galanii qucciranii ta'anii isa hojjechuu kan yaalan hin jiraatu. Inni kun immoo sirrii miti. Namni kamiyyuu forex gaafa jalqabu gadi bu'uun hin jira, ol ba'uun hin jira, kassaruun hin jira, profitability ta'uun hin jira. Kanaaf yeroo jalqabaatti wanti hundumtuu wanti adda bu'u tokko hin jiru yeroo jalqabaatti. Garuu profitability ta'uutiif yeroo dheeraa si gaafachuu danda'a. Kanaaf jecha yeroo muraasa keessatti ji'oota muraasa keessatti sooroma yookiin immoo ji'oota muraasa keessatti baay'ee profitability ta'a jettee murteessuu hin qabdu. Inni dhumaa fakkeenyaaf namoonni tokko maal jedhanii yaadu forex tradingiin hojii seeraan alaati jedhaniiti kan isaan yaadan. Dhugumadha biyyoota tokko keessatti hin eeyyamamu. Sababni hin eeyyamamneef immoo namoonni forex trading hojjetan hojiidha jedhanii waan yaadaniif
kaffaltii yookiin immoo maal jedhama taaksii biyya sanaatiif kaffalamuu qaba. Namni kamiyyuu biyya tokko irra taa'ee gaafa hojii hojjetee galii argatu biyya sanaaf taaksii kaffaluu qaba. Kanaaf namoonni biyyoonni baay'een biyyoonni tokko jiru kan akka seeraan alaatti eegan. Garuu biyya keenya keessatti akka seeraan alaatti kan yeroo itti ilaalamu jiraata. Seeraan ala otoo hin taane garuu galii argattu tokko irratti taaksii yookiin gibira kan jedhamu jiraata. Gibira sana kaffalte malee galii argattu galii seeraan alaadha jedhameeti kan inni waamamu jechuudha. Kanaaf jecha mootummaan galii akka argattu irraati akka taaksii kaffaltudha kan inni barbaadu malee forex tradingiin seeraan ala jedhee murteessu jechuudha. Walumaa galatti namni kamiyyuu ilaalcha dhuunfaas ta'e ilaalcha waliigalaa forex tradingii jalqabuun dura yookiin immoo eega jalqabee booda haa qabaatu iyyuuti malee dhugaan jirtu namni kamuu smartphone yookiin kompiitara yoo qabaate forex tradingii jalqabuu ni danda'a. Jalqabuu qofti garuu gahaa miti. Namoota akkamiitu yeroo dheeraaf hojii tradingii kana keessa turuu danda'a? Namoota akkamiitu immoo milkaa'oo ta'uu danda'a kan jedhu beekuun murteessaadha. Fakkeenyaaf haa jennu namootni lama caalaaf caaltuun tradingii waliin jalqaban yeroo jalqaban akkaawuntii isaaniirra $1,000 qabu haa jennu. Caartuun jireenyuma ishee keessatti nama obsa qabdu nama yeroo hunda seera mataa isheen sochootudha jennu. Caalaan garuu nama yeroo hunda ariifatu kan obsa hin qabnee fi kan immoo seera mataa isaanii hin deemne haa jennu. Kanaaf as kanatti caalaaf caaltuun akkaawuntii qabanii ji'a tokko fotoo trade godhanii ji'a booda caaltuun akkaawuntii ishee guddisuu dandeessi. Kana jechuun gara 1,000 fi 100 yookiin 200tti guddisuu dandeessi. Yookaan immoo drawdown xiqqaa keessa galuu dandeessi. Kana jechuun immoo $1,000 ishee kana gara 900, 700, 800tti gadi jalaa bu'uu danda'a. Garuu caalaan gaaffii kan hin qabne akkaawuntii isaa blow godha yookiin immoo zero godha. Kun maal agarsiisa? Forex trading keessatti namummaa ati durumaan qabdu murteessaa akka ta'e agarsiisa. Kunis immoo daily activity kee ganamarraa kaate wanta hojjettu tokko beektii kan sochootu yoo taate trading forex keessattis akkasuma wanti ati hojjettu dursitee beekuun baay'ee murteessaadha. Walumaa galatti activity ati jireenyuma kee keessatti qabdu deemsa ittiin sochootu adeemsa ittiin daily routine kee ittiin move gootu forex trading keessattis gahee guddaa taphataa jechuudha. Kanaaf mee walumaa galatti namoota akkamiitu forex trading hojjechuu danda'a kan jedhu tokko na ilaalla. Jalqaba irratti nama naamusa yookiin immoo seera qabu discipline isa jennu sana jechuudha. Nama akkasiitu forex trading irratti hojjechuu danda'a. Innis immoo forex trading keessatti namoota winnerii fi loserii kan adda baasu keessaa inni jalqabaa seera yookiin naamusa discipline kan jennu kanadha jechuudha. Namoonni baay'een yeroo jalqabaa irratti dogoggora wal fakkaataa hojjetu. Seera hin qabanu. Yoo qabaatanis immoo yeroo emotionii keessa galan seera isaanii hordofuu guutummaa guutuutti dagatu. Kana jechuun immoo namoonni tokko trade fudhatanii trade isaanii yoo win godhan ammas irra deebi'ee win godha jechuutiin trade biraa fudhachuutiin sadura trade godhanii win godhan wajjin walitti qabaniiti akkaawuntii isaanii lose yeroo itti godhanii jiraata. Namoonni tokko immoo trade godhanii lose negasa mudatee booda lose sana deebisuuf jecha trade biraa fudhatee ammas lose hin taane keessa gala. Kun immoo maal jedhama? Revenge trade jedhama. Kunis kan ta'u yeroo baay'ee ariifachuu fi sodaachuurraan kan ka'edha. Gabaa tradingii keessatti sodaa fi ariifachuun diina yookiin xalaata traderootaati. Kanaaf traderoonni milkaa'oon seera isaanii hin cabsani, pilaanii qabu, yeroo hunda stop loss ni fayyadamu. Akkasuma immoo maarkeetii isaaniif qajeelullee trade baay'ee hin fudhatani. Fakkeenyaaf haa jennu namni tokko $200 qabaate $200 sanaan trade yoo hamma al takkaa fudhatu sanatti $50 yoo lose godhe namichi sun yoo $50 lose godhe sana deebisuuf jecha trade lammataa deebi'ee fudhate. Kana jechuun $50 lose godheera jenna taanaan miira haarii keessa jira jechuudha. Miira haarii sana keessaan trade lose godhe sana deebisuuf jecha trade ka biraa yoo dabalee fudhate ammas deebi'ee probability $50 yookiin immoo isaa ol lose gochuu danda'u ni qabaata jechuudha. Kanaaf jecha eega lose godhe lammata deebi'ee ammas isaan deebisa jedhee gaafa trade godhu $1 of harkaa qabullee dabaleeti lose gochuu probability high qaba jechuudha. Kun immoo maal jedhama? Revenge trade jedhama. Kanaaf naamusa yookiin seera yoo qabaatte yookiin discipline kan jennu kana yoo qabaatte revenge trade hin gootu jechuudha. Kanaaf dirqama traderiin tokko naamusa yookiin seera mataa isaa ittiin trade godhu qabaachuu qaba jechuudha. Namni qabu immoo seera yookiin naamusa qabaatee revenge trade gochuu hin danda'u hin qabus. Seerri jalqabanni baasu avoid revenge trade kan jedhu waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa irratti kan ilaallu icciitii guddaa namoota forex tradingiidhaan milkaan dudduuba jiru yoo ta'u innis obsa qabaachuu yookiin patience kan jedhudha.
Gabaa forex keessatti obsi gatii si kaffalchiisa. Obsan qabdu taanaan garuu gatii si kaffalchiisa. Jalqaba irratti tireederiin kamuu obsa qabaachuu qaba. Gabaa kana keessatti yeroo gabaabaa fi haala rifachiisaa ta'een qarshii hojjechuun hin danda'amu. Namoonni reefuu jalqaban yeroo baay'ee maarkeetii ol deemu yookaan gadi deemu qofa arguudhaan baay'ee yookiin immoo seelii seenu. Daqiiqaa muraasa booda garuu loos godhanii ba'u. Tireederoonni obsa qaban garuu sa'aatii sirriitti seetaappii sirrii dursanii kaa'uun maarkeetiin haka gara seetaappii isaanii dhufutti eegu. Maarkeetiin gara seetaappii isaanii hin dhufin yoofillee yookiin maarkeetii eega kaayaniiti maarkeetiin gara seetaappii isaanii yoo hin dhufin hafillee tireedii hin fudhatiin hafuun loosii gochuu miti. It is one type of profit. Obsi xiqqaan profitii fi loosii gidduu garaagarummaa guddaa uumu. Fakkeenyaaf namoonni tireedingiitti beekan tireedii tokko fudhachuuf amma maarkeetiin gara seetaappii isaaniitti dhufutti sa'aatii dheeraa yookiin guyyoota baay'ee eeguun fudhatu. Namoonni obsa hin qabne garuu daqiiqaa 10 keessatti tireedii 10 banuun dhuma irratti loosiidhaan ba'u. Fakkeenyaaf haa jennu caalaa fi caaltuun akkaawuntii isaaniirra doolaara 1,100 qabaachuutiin per tireedii persentii 10 riskii gochuutiin tireed chaalenjii for 1 week yoo ofiif kennan. As kanatti garuu caalaan nama obsas seeras hin qabne ta'uun caaltuun garuu nama obsa seeras nama qabdu taate yoo ta'e torbe sana keessatti seetaappii keessee amma maarkeetiin gara seetaappii ishee dhufutti sababa yeroo dheeraa isheetti fudhatuuf torbe sana keessatti caaltuun tireedii 2 qofa fudhatti jennu. Caalaan garuu obsa sin qabu yaa seetaappii sin kaawwatu seera sin qabu sababa ta'eef torbe sana keessatti tireedii 10 fudhataa haa jennu. Kanaaf tireedii fudhatan lamaan isaanii yoo loos godhanii caaltuun tireedii 2 sababa fudhatteef dhuma irratti doolaara 200 qofa loos gootee jechuudha. Kanaaf akkaawuntii ishee irra doolaara 800 ni jiraata jechuudha dhuma torbe irratti. Caalaan garuu guyyaatti si'a 2 fudhatee yoo xiqqaate torbeetti tireedii 10 sababa fudhatuuf kun immoo kan ta'u persentii 10 akkaawuntii isaa irra riskii godhe sababa ta'uuf dhuma torbe irratti guutummaatti akkaawuntii isaa biloo nu godha jechuudha. Kun maal agarsiisa? Garaagarummaa seetaappii keessee obsaan teessee eeguu dhabuu kan agarsiisudha. Ishiin sababa obsaan teessee seetaappii ishee sababa eeguudhuuf tireedii 2 qofa fudhatte. Tireedii 2 immoo yoo riskii goote akkaawuntii ishee ammayyuu hin jiraata jechuudha. Kana jechuun dhuma irratti doolaara 800 qabaattee jirti. Inni garuu obsa sababa hin qabneef seetaappii kaa'ee akka maarkeetiin gara seetaappii isaa dhufutti sababa hin eegneef tireedii baay'ee fudhata. Tireedii baay'ee torbii keessatti fudhata jechuudha. Kanaaf dhuma irratti akkaawuntii isaa 0 jala ta'a jechuudha. Kanaaf kun garaagarummaa obsa nama qabuu fi obsa nama hin qabnedha. Kanaaf dhuguma maarkeetii keessatti obsa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Sadaffaa irratti kan ilaallu baay'ee murteessaa fi namni kamuu beekuu kan qabudha. Innis riskii to'achuu kan jedhudha. Namni kamuu gara forex yeroo dhufu wanta inni jalqaba beekuu qabuu fi tireedii tokko fudhachuun dura wanta inni beekuu qabudha. Tireedii fudhattu keessatti haga riskii gootuu fi riwaardii kee beekuun dirqamadha. Tireedii fudhattu keessatti riskii fi riwaardii kee hin beekin tireedii fudhatta jechuun nama ija qabatee karaa deemu wajjin tokkumadha. Keessumatti akka biginerii tokkootti namni kamuu akkaawuntii qabu keessaa persentii 1 haga 2 qofaadha kan inni riskii gochuu qabu. Innis kan fayyadamuu qabnu take profit fi stop loss kaa'uun dirqama ta'a. Fakkeenyaaf amma akkuma dura ilaaletti caalaa fi caaltuun akkaawuntii isaaniirraa maallaqa 1,100 qaba yoo qabaatanii caaltuun tireedii fudhattu keessatti maallaqa 20 qofa riskii kan gootu yoo taate tireedii 5 walitti aansitee yoo fudhatte 5 immoo yoo loos goote dhuma irratti akkaawuntii isheerraa persentii 90 ni qabaatti. Caalaan garuu maallaqa 200 yoo riskii godhe tireedii 5 fudhatee tireedii 5 immoo walitti aansee yoo loos godhe akkaawuntii isaa irraa dhuma irratti doolaara 1 yoo qabaatu yookiin guutummaa guutuutti akkaawuntii isaa biloo godheera jechuudha. Kanaaf as kanatti caaltuun akkaawuntii ishee irraa riskii haga gootu beekteeti jalqabde. Inni garuu akkaawuntii isaa irraa riskii haga godhu beekullee baay'ee riskii sababa godheef dhuma irratti akkaawuntiin isaa 0 ta'e jechuudha. Kanaaf tireederiin kamuu tireedii gochuun dura maallaqa haga kamiin loos godha, maallaqa immoo haga kamiin profit godha jedhee beekuun dirqama ta'a jechuudha. Arfaffaa irratti kan ilaallu immoo fedha barnootaa qabaachuu yookiin immoo willingness to learn kan jedhudha. Yeroo hunda barachuu. Gabaa forex yeroo hunda barachuu barbaada. Update of gochuu qabda. Barattoonni baay'een yeroo jalqabaa ji'a muraasa booda waan baay'ee beekan itti fakkaachuun barachuu adda kutanii gara hojjechuutti seenuun dhuma irratti fail godhu. Istiraateejiin ji'a kana hojjete ji'a dhufu immoo hojjechuu dhiisuu danda'a. Kan yeroo maarkeetiin trendii irra jiru hojjete reenjing irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanaaf tireederoonni milkaa'oon dursanii itti beekuun yeroo hunda ni baratu. Chaartii irratti yeroo qabaatu odeeffannoo adda addaa illee ni dubbisu. Akkasuma immoo dogoggora ofii qorachuun sirreeffataa deemu. Kanaaf barachuun dirra deddeebanii barachuun istiraateejii adda addaa barachuu otoo hin taane istiraateejii maqaban sana
irra deddeebi'anii barachuun baay'ee murteessaadha forex trading keessatti jechuudha. Shanaffaa irratti kan ilaallu amala namoota forex trading keessatti milkaa'oo ta'an keessaa isa murteessaa yoo ta'u innis tasgabbaa'oo yookiin immoo namoota tasgabbaa'oo kan jedhamanidha. Calm and emotionally stable person kan jennu gabaa forex keessatti yeroo kamuu nama wal fakkaataa taatee argamuun dirqama. Kana jechuun yoo har'a profitability taate bor losing jiraachuu akka jiru beektee over trade gochuu dhiisuu, yeroo win gootu baay'ee gammaduu dhiisuu, yeroo lose gootu immoo baay'ee gadduu dhiisuudha. Kun immoo baay'ee gammaduunis baay'ee gadduunis trade itti fuftee fudhattu irratti dhiibbaa guddaa waan uumuufidha. Kanaaf trade fudhattu kamuu lose yookaan win ta'uu sirraa barachuu, document gochuu fi kan jijjiiramu qabu jijjiiraa, kaan immoo qabattee itti fufuu qabdu qabattee itti fufuudha malee emotion irratti hundooftee trade kee humnaa ol fudhachuu yookiin immoo trading mayyuu dhiisuu waan baay'ee keessa seenuu dandeessa waan taateef nama tasgabbaa'aa ta'uun murteessaadha. Dhumarratti kan ilaallu haala wal simataa ta'ee fi qindaa'aa ta'een deemuu consistent and organized person kan jennudha. Kunis immoo kan ta'u trading akka professional yookiin ogummaa tokkotti ilaaluun hojii godha jettee fudhachuudha. Kana jechuun hojii of harkaa qabdu dhiisii trading qofa hojjedhu miti. Tradingidhaan amma of dandeessutti hojii kamuu ta'e kan of harkaa qabdu dhiisuu hin qabdu. Maaliif trading beektee profitability ta'uuf yeroo dheeraa si gaafachuu danda'a. Baay'ee kassaruun dadhabdee adda kutuu dandeessa. Yeroo ati trading irraa immoo boqonnaa fudhachuu qabdu jiraachuu danda'a. Kanaaf hojii of harkaa qabdan kamuu dhiisuun hin ta'u. Dabalataan trading fudhattu kamuu document yookiin immoo journal gochuu qabda. Kunis kan isin gargaaru strategiin kee kamtuu akka hojjetuu fi kamtuu immoo akka hin hojjenne adda baasuuf si gargaara. Akkasuma immoo isarra dhaabattee trading fudhatte sanarratti dhaabattee isa journal goote yookiin immoo document goote sanarra dhaabattee wanta sirreessuu qabdullee akkasuma sirreessaa deemta. Wanta immoo qabattee deemuu qabdu akkasuma qabattee deemuudhaaf si gargaara. Akka itti journal gootan gara fuulduraatti isiniif hin hojjedha. Inni kun xiqqoo isinitti ulfaachuu danda'a waan ta'eef viidiyoo full koorsii isiniif hin hojjedha gara fuulduraatti. Okay, haga amma barannetti namoota akkamiitu forex trading keessatti milkaa'oo ta'a yookiin immoo amaloota akkamii qabu namoonni forex trading keessatti milkaa'oo ta'an kan jedhu isiniif galeera jedhee yaada. Mee amma immoo namoota akkamiitu forex trading hojjechuun itti ulfaata yookiin immoo namoota akkamiitu forex trading keessatti yeroo baay'ee fail godha, dudduuba deebi'a, adda kutee ba'a kan jedhu waliin ilaalla. Amaloota kana keessaa jalqaba irratti kan ilaallu baay'ee rakkisaa kan ta'e nama obsa hin qabnee fi jarjaroo kan jedhudha. Innis namoonni kun jalqabuma irratti gara forex gaafa dhufan yaada yookiin immoo ilaalcha akkamii qabaatanii dhufu dafnee sooromna kan jedhu ilaalcha akkasii qabaataniiti kan isaan dhufan. Sababa kanaatiif kan isaan baay'ee jarjaran. Jarjaruun garuu forex trading keessatti aarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Kisaaraa guddaa keessa kan inni nama gashu. Lammataa irratti kan ilaallu namoota gammachuu fi gadda isaanii to'achuu hin dandeenyedha. Kun immoo trade itti fufee ati fudhattuuf baay'ee riskii guddaadha. Ati amma fakkeenyaaf trade amma fudhattee profitable yoo taate baay'ee gammaddee trade sattaanuuf immoo riskii baay'ee guddaa goote yoo riskii goote fudhattee trade sattaanu kana yoo lose goote baay'ee sadura profit goote caalaa itti dabalteeti kan itti lose gootu jechuudha. Akkasuma immoo yoo lose goote baay'ee gadditee trading sana nan deebisa jettee yoo fudhatte ammallee lose hin barbaachifneef of saaxiltaa jechuudha. Kanaaf trading keessatti gammachuu guddaas gadda guddaas qabaattee trade gochuun sirrii miti. Kanaaf nama gammachuu keessa gadda keessa to'achuu danda'u ta'uu qabda jechuudha. Inni sadaffaa strategy tokko malee trade kanneen fudhatanidha. Strategy malee trade fudhachuu jechuun ija qabattee jettee aspaaltii darbuu jechuudha. Aspaaltii yoo darbite this is your profit. Yoo darbuu baatte makiinaan si gacca'ee garuu this is your loss. Kanaaf strategy malee trading keessatti hirmaachuu jechuun nama ija qabatee aspaaltii qaxxaamuruu jechuudha. Maarkeetii socho'uu qofa ilaaluun gara inni socho'eetti sababii inni socho'e qofaaf trade kanneen fudhatanidha isaan kun jechuudha. Inni itti aanu immoo namoota seera ittiin trade godhan kanneen hin qabne disipiliinii kan nuun jennu sana jechuudha. Seera tokko malee trade kanneen godhan yoo maarkeetiin gara seetaappii kootii dhufe yoo dhufu baate kan jedhu minim seera tokko malee utuun kaawwatiin namoota trade godhanii jechuudha. Inni dhuma namoota barachuu hin barbaanne they are not willing to learn. Namoonni fakkii keessumatti barnoota xiqqoo tokko qabaachuun dhukkubadha baay'ee utuu hin baratiin nafu wayya. Kanaaf namni kamuu barnoota baratu keessatti update of godhaa deemuun dirqamadha. Garuu gabaa forex keessatti immoo baay'ee barbaachisaa kan ta'e barachuun murteessaadha. Kanaaf
barnoota xiqqoo tokko barattee baay'ee waan beekte sitti fakkaate forex trading itti fufuu yaalta taanaan baay'ee ulfaata. Kanaaf barnoota forex trading yoo jalqabdu barnoota adda kutuun hin barbaachisu. Adeemsa keenya hagammaa keessatti wantoota gurguddoo lama ilaalleerra. Innis amala namoota forex trading keessatti milkaa'ina qabanii fi amala namoota forex trading keessatti milkaa'ina hin qabne yookiin immoo fail godhanii adda baasnee ilaalleerra. Mee amma immoo amaloota gara milkaa'ina nu geessan kana akkamiin shaakaluu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Kan baay'ee namatti tolu keessa namoonni kamuu amala armaan olitti dubbanne keessumatti obsa qabaachuu fi seera qabaachuu shaakaluutiin of barsiisuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf jalqaba irratti forex trading yeroo jalqabnu akka beginneriitti jalqaba irratti gara real account keenya utuu hin deemin diimoo irratti shaakaluutiin amaloota kana of barsiisuu yookiin immoo shaakaluu ni danda'ama. Diimoo jechuun false account biroo kireetti fayyadamtu siif kennu jechuudha. False accountidhaan trade gooteeti dura irratti shaakaltaa jechuudha. Kanaaf diimoo irratti yeroo shaakallu pilaanii baafachuu, riskii manage gochuu akkasuma patience illee develop gochuu dandeenya jechuudha. Dabalataan immoo trading pilaanii baafachuu inni kunis baay'ee murteessaadha. Trading pilaanii baafachuun diimoo irratti yeroo shaakaltu baay'ee murteessaadha. Kunis immoo maaliif si gargaara? Trading gara fuulduraatti real account'iitiin seenuuf deemtu irratti baay'ee si fayyada waan ta'eef trading pilaanii jechuudha. Inni taan immoo riskii manage gochuu, riskii xiqqaa ta'een seenuutiin. Innis immoo diimoo irratti yeroo trade gootu pilaanii kee baafattee riskii keessa immoo riskii xiqqaatiin gaafa trade godhaa deemtu trading gara fuulduraatti real account keetiin seenuuf deemtu baay'ee si fayyada yeroo sana jechuudha. Yeroo sana waa tokko rakkina tokko malee trading pilaanii fi riskii managementii diimoo account irratti barteen sababa trade gootuuf baay'ee loos guddaa keessa si gashuu dhiisuu danda'a. Akkasuma immoo struggle yeroo dheeraa sitti fudhachuu dhiisuu danda'a. Inni taanu adeemsa kee losses ta'e winis document gochaa deemudha. Inni kunis baay'ee si fayyada. Diimoo irratti loss yeroo gootus win yeroo gootus irraa barataa sirreessaa yookaan deemtu taate real account irratti baay'ee si fayyada. Inni dhuma trading fudhattu keessatti yoo baay'ee lose goote yookaan walitti aansite yeroo baay'eef lose yoo goote trading xiqqeessu yookaan trading irraa yeroo murtaa'eef boqonnaa fudhachuudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Trading xiqqeessu jechuun torbanitti duratti guyyaa 5 yookaan immoo guyyaa 4 trading yookaan fudhattu taate gara guyyaa tokko yookiin immoo guyyaa lamaatti gadi buusuudha. Inni kun riskii kee xiqqeessuuf baay'ee murteessaadha. Trading irraa boqonnaa fudhachuu jechuun immoo yoo baay'ee emotionii keessa galtee jirta yoo taate baay'ee lose gochuutiin yookiin walitti aansitee lose gochuutiin emotionii keessa galtee jirta yoo taate ji'oota murtaa'eef yookaan immoo torban murtaa'eef guutummaa guutuutti forex trading dhiistee adda kuttee boqonnaa fudhachuu jechuudha. Gaafa itti deebitu yookaan immoo ji'oota yookiin torban muraasa booda gaafa deebitu enerjii cimaa ta'e yookiin enerjii addaatiin ilaalcha addaatiin waan itti deebituuf boqonnaa fudhachuun baay'ee murteessaadha. Okay, amma barnoota keenya gara xumuraatti finneerra. Garuu irra deebi'ee gaaffiin jalqaba irratti isin gaafadhe irra deebi'ee isin gaafachuu barbaada. Innis namoota akkamiitu forex trading hojjechuu danda'a kan jedhudha. Kanaaf namoonni baay'een isin keessaati forex trading barachuutiif yaalaa jirtu yookiin immoo barattanii jalqabdanii struggle godhaa jirtu yookiin immoo fail kan gootan jiraachuu dandeessu. Kanaaf isin warri jalqabuuf deemtan amaloota isin jalqaba gara forexiituun dhufin qabaattanii dhufuu qabdan fi namoonni immoo jalqabdanii jirtan amaloota isin qabaachuu qabdan irra deebi'ee isin yaadachiisuu barbaada. Innis jalqaba irratti seera baafattee irra deemuudha. Jalqaba irratti seera baafattee irra deemtu taanaan baay'ee ulfaataadha. Inni lammaffaa obsa qabaachuudha. Risk managementii beekuudha. Haala kam keessatti nama tasgabbaa'aa ta'uu danda'uudha. Yeroo hunda barachuu yookaan yeroo hunda update of godhaa deemuudha. Trading akka business yookaan maqaa professionalii tokkotti ilaaluudha. Yeroo hunda yeroo barbaadde trading bantee seentee dhiistee akka kana gochuu otoo hin taane yeroo isaa eegdee guyyaa isaa eegdee teessee trading hojjechuu danda'uudha jechuudha. Kanaaf namoonni kamuu gara trading dhufuuf kan yaaltan yookiin immoo kan yaadaa jirtan amaloota kana dursitanii develop of keessatti gootan sababa isin forex trading hin milkoofneef hin jiru. Barnoota keenya irraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo itti aanu irratti adeemsa akkamiin akka trade gootanii fi profitable traderii akkamiin ta'uu akka dandeessan qabadeen isinii deebi'a. Viidiyoo kana kan jaallattanii fi kan isin fayyadu yoo ta'e like, comment fi subscribe gochuu hin dagatinaa. Haga barnoota keenya itti aanutti nagaatti.